hayyoonni keenya mana hidhaa dhiphuu qaalitti keessarraa karaa mana hidhaa bal'aa Itoophiyaa jedhamutti bakka waa takka illee godhuu hin dandeenye, bakka yaada fi dubbachuu hin dandeenye, bakka miidiyaa irratti baanii waan garaa qaban ibsachuu hin dandeenye, bakka uummata fi keessa gabbanii sodaa malee dubbisuu hin dandeenye keessatti baga gabbanii isaa ideedhaan baga gammaddanii jechuu barbaada. Achi keessaa boosaayitiif gammachuun tiyya daangaan qabdu. Maaliif rakkoo hamtu san keessaa baanii mana hidhaa bal'aa karra hoyyatti gabboosaayitiif gammachuun tiyya daangaan qabdu. Haa ta'u garuu hidhamtoonni hayyoonni Oromoodhaa ka hidhame adda hafuun hedduu na yaachifti. Hedduu Jawaar Mohaammed fi Baqqalaa Garbaa faan gabbahu hooggantoonni KFO'dhaa gabbahu hedduudhaan gammada. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoodhaa kan umrii isaanii qabsoo Oromoodhaa godhaa ture. Kanuma haqa Oromoodhaa kana dubbachuudhaaf hidhame jira kanaa wajjin. Isaan jalaa hambisanii kaan gabbaasuun diraamaa biraa kan Oromoo irratti OPDO'n ammas dalaguudhaaf deemtuutu ifatti natti mul'ata. Waan kanaafiin as bahee dubbachuun dirqaman taate. Kar tokkoon gammadaadha. Kar tokkoon ammaasii diraamaan kaame kun this is another drama to divide our people. Uummata keenyallee addaan qooduudhaaf qabsoo teenyallee kana maaliif hin jedhu. Qabsoo Oromoodhaa keessatti jaarmee lamaatu nuuf jaarmee lama qulqulluudhaatu nuuf. Jaarmee KFO'dhaa fi ABO'dhaa warri cichee lakkii dantaa Oromoodhaa hin gurgurru, dantaa Oromoodhaa dabarsineen kenninu. Beellama Oromoo seenne waa'ada Oromoodhaaf seenne diinuu irra jee hogganoota KFO Jawaar Mohaammed fi Baqqalaa fa'aa akkasuma hogganoota adda bilisummaa Oromoodhaa Abdii Raggaasaa fa'aa Lammii Beenyaa fa'aa Gammachuu Ayyaanaa fa'aa ABO keessa warri garaa'eef gurgure galeeti diinaa wajjin dhaabbatee diinaaf harka dhawaadhaa jira. Warri silaa amata dheeraa hoggana keenya jennee jala deemaa turre warri ka Galaasaa Dirboo Araarsoo Biqilaa diinaa wajjin dhaabbata. Warri dide immoo hidhaa Qaallitti Jawaar fa'aa wajjin turan. Maaliif jara kana addaan baasanii kaan gadhiisuu fi kaan hambisuun dhufti? Gariin keenya gammachuu daangaan qabne harka dhooynee dhiichifne. Waan nurraa hafe san gaafachuu hin dandeenye. Maaliif addaan nu murtan? Maaliif jabaa keenya garii gabbaaftanii jabaa keenya garii hidhadhiiftan? Jabaan keenya garii hidhattee hafee marii biyyoolessaa akkamtu Itoophiyaa keessatti Abiy Ahmed godhuudhaaf deema. Mariin biyyoolessaa tan waraanni bilisummaa Oromoodhaa qabsaa'onni Oromoodhaa kan hidhaa jiru. Qabsaa'onni Oromoodhaa kan umrii isaanii ijoollummaarraa qabee hanga manguddummaatti qabsoo Oromootii fixe osoo irratti hin hirmaanne. Mariin biyyoolessaa akkamtu ta'uudhaaf deema. Ammallee illima nafxanyaadhaa keessa galuudhaaf deemnaa diraamaa biraatiin irratti dalaguudhaaf deemanii waancuu uummanni keenya akka gaariitti qaqqabee hubachuudha qaba. Jawaar faan bahuudhaaf gabbanii uummanni keenya dhiichisee gammachuu isaanii ibsachuun ija diinaati torban dachii na ixxiisuun bareeddu. Akka uummanni Oromoodhaa arraas Jawaar faadhaa wajjin jiru. Akka arraas Baqqalaa fa'aa wajjin jiran gabbanii garsiisuun hamilee diinaa caba, hamilee Oromoodhaa ijaarama sun waan bareedaadha. At the same time, dhiichifnullee dhiichisan guun, geerarruus geeraran guun. Maaliif? Cinaan keenya hidhaadha jirra arraas. Cinaan keenya hagabbee kunis Jawaar Mohaammed faan akka waan bilisoomanii gaafiin deebisetti warra laaluu jira warra hubannaan qabne. Akka waan dubbiin Oromoodhaa dhumtee Jawaarii fi Baqqalaan hidhaadhaa bahanii furmaataan dhufuu deema. Inumaa warra jarjaree Abiyyiin way Abiy keenya galatoomee abbichuu jechuu eegaluu malee wanni hafe hin jirtu. Akkasii miti. Diraamaadhaa dalagamuudhaaf deema for sure. Abiy silaa marii biyyoolessaa dhugaatiif if qopheessee gaafa Jawaar Mohaammed faan gabbanii marii biyyoolessaa goonaa bar dura warri ija isaanii walitti dhufnee akka Oromottis caa tokko dhaabbannee marannee akka Itoophiyaatti illee marii biyyoolessaa sabaa sablammoota wajjin gad dhaabbannee goona kajee dura Jawaar Mohaammed faan
silaa oppidoon gaafa san fudhatisaa dhugaadhaan godhuu deemte. Arra garuu kar tokkoon gammadaadhaa kar tokkoon wanniin isinii hima barbaadu akka gaaritti. Oromoo addaan qooduudhaaf qeeroo kumaantamaan qabsoo dabalamaadhaa jirtu gaaritti deemaadhaa jirtu. Waraana bilisummaa Oromoodhaa kan kutaa Oromiyaadhaa hunda keessatti akka soonsa mana du'aatuutti diina iddaadhaa jiru kana yaada qeeroodhaa kan lama lakkii mee dhaaphoo joorfaas baniitii kara kanaan laalla wanni qabsoo karaa nagaa jedhan kana booda Abiy Ahmedii wajjin na amanaa caffeeraa misa amanaa hin dalaytu. Abiy Ahmedii wajjin nafxanyaa wajjin OPDOdhaa wajjin qabsoo nagaa kalee carraa kenne abbichuu inni anis faarse ilma abbaa gadaa jennee faarfanne. Oromoo keessaa namni yeroo duraatiif qabsoo Oromoodhaatiin masaraa meeliksee inneetiif faarfanne diggifneef harka dhooyinneef ililchineef hin taane gaafa silaa tahuu qabdu sanuu hin taane hulaan qabsoo nagayaa kana booda cufaadha. Cufaadheen cufe OPDOdhaa cufe Abiy Ahmedii cufe jechuudha. Uummanni keenya ifin sobina kalees gammachuun sun osoon turin gaddatti nu jijjiiramte. Arra joorfaan hidhaaboo namni gammanne tokko hin jiru. Baqqalaan faan hidhaa dhiphuu keessaa bee hidhaa bal'uu gabban jedhu kun hidhaa bal'uu gabban hidhaadhaan baane guutti. Joor is not free. Baqqalaa is not free oblee kee dhageeffadhaa. Garuu bakka maatii wal harkan bakka maatii silkiin dubbisuu hin taane bakka aalii wal harkatti hidhaa bal'oo keessa gabbaan malee hidhaa Abiy Ahmed yookaan hidhaa nafxanyaa keessaa ammallee hin baane. Lubbuun isaanii ammaas sodaadha. Ammaas gaagamara jira. Akka waa wanni Oromoodhaa dhumatti kan laalle. Dhugaan jirtu asi. Nutillee warreen dhiichifnu alaa fi keessaa ijoolleen teenya ta'e dhiichiftu konsertii achii utaaltu asii utaaltan think about this. Maal yaaddan beektanii? Sa joorfaan kalee himanni dilli gubbatti himamee joor nama dhibba meeqa fixe nama kana godhe jedhan sun mee isir hijiba yakkaan hin jirre yakkan balleessin badii takka malee Oromumaa dubbachuudhaaf dhugaa Oromoo irraa ka'uu diduudhaaf mana hidhaadhaa geessanii barkasi. Dila nafxanyaan ala kanaa geerartee jooraa fannifamuu haararraa famuu jansan barbadiin goone Oromoo tahee dhalate Oromoodhaaf dubbate dhugaan Oromoodhaa tana ta'ee dubbate kanaaf hidhame. Yakka godheetii miti. Arra achi keessaa gabbaasanii marii ifii godhachuudhaa deeman ilaalcha addunyaadhaa jijjiiruudhaaf. Abiy arra ikoonomiin biyyaan jirtu daraa taate. Dippiloomaasii takka illee hin qabu. Gargaarsi addunyaarraan seenu liqiin addunyaadhaa dhaabbattee jirti. Biyya keessaa hiyyummaan fiixa geesse namni waan nyaatee bulu dhabe. Inni hidhamtoota siyaasaadhaa gabbaaseeti akka addunyaan laaltee lakkii joor Abiy karaa hojiirraa deemu jira. Yoo xiqqaatte joorii fi warra kaafaa'uudhaa baasee jira. Kuni mallattoo gaariidha. Kanaafuu gargaarsa xiqqoo gadaa dhiifnuufi kana haa goonuufi. Gooliin OPDOdhaa kana na amana. Oromoodhaaf yaadaniitii miti. Jooriif yaadaniitii miti. Baqqalaaf miti. Kaafaa'uudhaaf miti. Takka goolii isaa kaduraa kana. Ilaalcha addunyaa jijjiiranii warri lammiin teenya Itoophiyaa keessaa ba'a. Itoophiyaan nagan qabdu. Investoroonni keenya achi keessaa bahaa jiru kana lakkii akka wayyaadhaati. Akka jedhanii achi deebi'anii fi goolii isaa takka kana. Tan lamadaati. Wanni akka gaariitti firraa eegamu tan lamadaa ilmaan Oromoodhaa kana qooduudhaaf deeman. Ilmaan Oromoodhaa kana qooduu deeman. Abiy akkuma beellama seenee amata humaan duuba deebisa jeetti ilmaan Oromoodhaa qooduudhaaf deeman. Amma warri OPDOdhaa ololan jirre warra fuudhee joora haa jira. Joor farramee bahee kana akka beekutti hin beeku. Akka joor dantaa Oromoodhaa dabarsee hin farramne ni hin beeku. Joor waliigalleeti ollaa billeessuudhaaf kana godhuudhaaf hidhaadhaa gabbee lakkii. Ololli isaan oofan kun sammuu darree meeqaantam jijjiiruu danda'a.
qeyroo adda qoodaniiti qeyroo hidhannotti amantuu fi ammas qeyroo karaa nagaa silaa deemtu uummachuu barbaadan kun humna Oromoodhaan laaffisaa advaanteejiinsaa kanarraa benefit godhu OPDO yookaan PP jechuudha. Jarri kanaaf deeman silaa dhugaaf taate hidhamtoota hunda gabbaasaniiti waajjiraaleen adda bilisummaa Oromoodhaa guutuu Oromiyaatti deebitee banamtee waajjiraaleen KFO'dhaa deebitee banamtee awoo duraan akkan seene isin dhungartee biyya kuffisuu malee biyya ijaaruu hin dandeenye. Kotta waajjira keessa banadhaa miidiyaan Itoophiyaadhaa kabareejii kennee duraan dogoggorree jirra. Hayyoota Oromoodhaa kan hidhuu hin qabnu silaa duraan karaa isaan jan deemne karaa hooggantoonni Oromoodhaa kan irra hidhaaman kun jan deemne arra hallayyaa tana kasaaraa diinagdeedhaa kasaaraa dippiloomaasii keessa hin gallu. Ummata Oromoodhaa isillee nu godhaa jeetti silaa hidhaadhaa baasanii akka isaan karaa miidhuma Itoophiyaatiin ummata illeedhaan dubbatan godhan. Oduu guddoo hayyoonni Oromoodhaa kan yakka tokko malee amataa fi waa hidhame hidhaa guban miidiyaan Itoophiyaa kamtu gabaase maal jedhanii gabaasan. Dhiifama goonee fi mirataa maal billeessanii dhiifama godhaniif Oromoodhaa dubbachuu yakka haqa Oromoodhaa dubbachuu yakka kana dhiifama godhaniifi. Qeyroo fi qarreen biyya keessaa we have to question ourselves if gaafachuu qabna maaliif harka dhawaadhaa jirra maaltu nu guutame maaltu nurraa hanqate gaafii Oromoodhaa deebi'e hayyoota Oromoodhaatu guututti hidhaa dhaabee qabsoo Oromoodhaa tan kalee OPDO'n jallifteetu har'a deebi'e kana if gaafannee deebisaa argachuu qabna. Jarri hidhaa rakkoo mana xiqqaa tokko keessaa mana bal'aa keessa gabbahuun gammachuudha. Jooraan gammaan tanaa as ba'een dubban. Baqqalaan gammaan tanaa as ba'ee miidirratti dubban. Hamzaa waraan dubban. Warri hidhaabee kun as ba'anii waan ta'e hin dubban. Gammachuu keenya hidhaa bahuu isaanii ibsachuudhaan ala sanbira tarkaanfannee jarri kun hidhaa akkam keessaa bahee amma hoo hidhaa san keessaa bahanii jiranii hidhaa akkam keessa jiranii waan jiru if gaafachuudha qabna jechuudha. Tan if gaafachuudha qabna. Amala irraa qabna Oromoon waan xiqqoo takkaan dhufa nu gammachiiftee dachii irraa utaallee samiitu inni mirqaanaan ammas hamtu xiqqoo takkaan dhufa dafnee mataa buufna. Waan if dura itti yaadaadhaan deemneef look at 2018 mirqaannee abii faarsinee samii keenyee OPDO'n garuu nu afaan garagalteeti diraamaa daliddee bakka kalee osoo hin ta'in bakka dheengaddatti nu deebifte jechuudha if duuba achi nu deebisan. So sirna TPLFiitu irra wayyaa ta'e sirna abiyyirra maaliif sirni abiy sirna nafxanyaadhaa sirna Oromummaa Oromoo jechuu yakkaa san keessa deebisanii dheengaddaa. Sayis fudhateetummaa mataa buufnee calcinnee taa'aa jirra qeyroo irraan tana har tokko cittee jirti qeyroo Oromoodhaa. Uummanni Oromolleen alaa fi keessaa har tokko cittee jira. Karaan sun kan karaa qabsoo hidhannoodhaa. Oromoon humna tahee diina cabsee moohuudha qaba. Gaafas bilisummalleen mi'ooyti gaafas bilisummalleen boo qabsaa'otiin bilisoomee dhiiga naqatee harkadhee gaafas jetta. There is no other way. Qabsoo hidhannoodhaatiin Oromoon takka diina cabsitee moohuudha qabdi biifee ochuudhaaf. Qabsoo karaa nagaa we tried. Yaalle marii biyyoolessaatiif mariin Afrikaa guutuu silaa deemte Oromoodhaaf furmaata laattu. Anserraa kana booda kajeelaa takka illee qabu. Marii biyyoolessaa qabsoo karaa nagaa abdii takka illee irraan qabu. Silaa Afrikaan guutuun gad deebitee Oromoodhaa dubbatte hanga Oromoon hidhattee humna taatee diina fi cabsitee mo'attee baalli suuqattee Finfinnee galtuu Oromoon hin mo'anne if kijibaadhaa jirra. Amma dura 92 fi kijibne sanduraas fi kijibne dheengadda. Kani an keessaa qooda fudhe 2018 if kijibne harka dhooyne kijibaan nyaadhamne barayyuu nyaadhamuun gaarii miti amma fuulli Oromoodhaa har tokko deebi'ee jira. Hammaattus toltus
laaffatanis jabaatanis furmaanni Oromoodhaa yoo turees yoo dafees qabsoon Oromoodhaa kan fiixa baatu afaan qawweedhaa qofaani. Hundi sabni akka keenyaa injifateeti biyya qabata malee kadhaadhaan yookaan mariidhaan namni bilisummaa harkate hin jiru. Silaa qabsoon karaa nagaa milkooyte namni milkaa'u akkaataa adeemsaatiin joormaa mitiif Baqqalaa Garbaa fa'a. Silaa kan milkaa'u isaan tasgabbaa'anii suuta jedhanii wareega xiqqeessin kana goon san goon OPDO amananii aboo jalatti kursii qaban akkas goon abii kana abii kufuun Oromoodhaa kufu mee haa eeggannu qeeroo tasgabbaa'a. Nuun labsaa ture akkas jee dogoggora ture. Dogoggora OPDO amanuun jooris dogoggora OPDO amanuun keenya abii amanuun keenya nama Tigreen guddifatte amanuu keenyaatu arra salphina kana keessa nu naqe. Kana boodaas deebinee amanna. Diraamaa OPDO kan dhufu kana booda deebinee amannee marii biyyoolessaa jenna. Marii biyyoolessaa tan hooggantoonni ABO'dhaa hidhaa keessaa waadamaadhaa hooggantoota kaafaa keessaa nama tokko gadhiisanii isiniif gahaa Oromoo hunoo isaan marii godhuu deemna. Joor waan kana akka tolchee beekuu hin beeku. Akka tolchee akka gaarii beekuu hin beeku. Akka adda ciccennee fuula diinaan dhaabbanne dhibbaa dhibbatti hin beeku. ABO'n haftee maqaa kaafootiin dhaqanii marii biyyoolessaa hirmaachuun sheem salphina. Milkaa ofis hin teessu. Hin milkooytus. Mariin biyyoolessaa dura akka Joorfaan guyyaa duraa jedhanitti mooraa qabsoo Oromoodhaa keessatti manguddoon Oromoodhaa dubartiin haawwan qeerroon qarreen mooraa qabsoo wal dhufanii rakkina maal qabna karaa kamiin milkooyin maaltu nu kuffisee wal marannee xumurannee Itoophiyaadhaa wajjin an jiraachuu san amma natti mul'attu eegaa biyyoota Itoophiyaan hin jirtu. Namni hin jirti ja'aan hin jirtu hin ja'a. Namni hin diigamne Itoophiyaa ijaarra ja'aan Itoophiyaan diigamteeti hin jirtu bittinnooyitee hin ja'a. Oromoodhaa miti Abiyyi diige. Oromoodhaa miti nafxanyaadhaa diige. Mariin biyyoolessaa maqaa Itoophiyaatiin godhamtu Oromoodhaaf faayidaa takkallee hin qabdu bileen kiyya. Mariin biyyoolessaa maqaa Itoophiyaatiin bakka itti maqaan Itoophiyaa dhumirraa Oromoon milkii hin qabdu. Kasaaraa malee, salphina malee, kufaatii malee. Bakka maqaan Itoophiyaatti kaafamurraa Oromoon milkii hin qabdu. Maqaa Itoophiyaatiin marii biyyoolessaa hin goonu. Marii biyyoolessaa gaafni goonu gaafa beektanii gaafa Oromoonis humna taatee moo'attee Oromiyaa qabatte. Jirma sirra kaanneeti waliin haasoyin. Haasoyinni jallatu jirma kanaan nu gargaara. Kanaan nu gargaara. Osoo jirma qabne harka duwwaa dhaabbattee marii biyyoolessaa goona eenyu wajjin Amaaraa hanga funyaatti hidhatee wajjin eenyu wajjin Tigree hidhattee wajjin eenyu wajjin Beenishaangul Tanugee hidhattee wajjin eenyu wajjin ummata Ogaadeen ka hidhatee qawwee qabu wajjin Oromoon harka duwwaa dhaabbattee nuti lakkee harka wayyabaa nuti hedduudha dhugaadha qabnaa dhugaa guddoo qabnu dhabne kanaafuu marii biyyoolessaa yoo goonee gartee karaa nagaatiin maranne Oromoon mirga hirkatte kijiba ifitti kijibina. Hayyoonni Oromolleen ifin sobina. Marii biyyoolessaa wanni jedhan hin jirtu. Biyyatam biyyoolessa goona. Itoophiyaa. Itoophiyaan Oromoodhaaf maali? Gaafa woboon Finfinnee keessaa dhiichifte. Woboon biyya harka galfatte. Gaafa san marii biyyoolessaa nuu miti warra nu wajjin jiraachuu barbaaduutu yaalmaan Oromoodhaa. Duraan akka hin seenee mo'attanii injifattanii koottaa akkaataatti wajjin jiraan wajjii marannaatii koottaa rabbii jaatiin wajjii maradhaa jee kan gaafachuudhaaf taa'u eenyu warra nu wajjin jiraachuu barbaadu nu miti. Gaafa harka qullaa jiru gaafa qawwee hin qabne hoo nuutu aboo marii biyyoolessaa nu godhaa jooran gamta kabe baate koottaa nu yaama abii rabbii jiitii marii biyyoolessaa nu yaama abii koottaa ni marannaa koottaa akka Oromootti caa dhaabbannaa. Nama qawwee hin qabne nama humna hin qabne eenyu kabaja. Sirratti dhufuu si ari'uu si haaduu humaa fiduu dandeessu. Namni marii jiru nama humna qabu taa'ee barata.
هولان أبا غاري كابو دوم على خير رفاجت أرى وني وان كان هنجر سوسجرا والله جولي غار خيسا قوي دوتر غرته جولي تناتو هنجنا كما تقول قواني دبر نقرا راجر ديغرتنو ديغر وانو هنگ خن وني مت سلا أولمنه سمود أن دور سلاك أمان جرمله أكلك كيبون دورة أمله إفدور ديبني واقول من الدنيا كجنوري نقول إيه جولي غار خيساك أويت أواجر تراتو هنگن اللي كويت وجنو خنقول أجر إسان ورهي آخي سجرت اللي خخبجا قول أجر جالتنو جبتنو جرمخان مري بيوريسا إسان تقولوا رافتا إسان تو يوم غاف إنجفتني فينك أبتن هاجمات أتو أرمت الفود أفتح عملي أرمون هاجمته دينة ليتين كرت كانوا بلين كي خد أبيس جورج وكلافان أك غارت نجعلا إسان تو حتى بوك إيه أبي حتى دينا بدي تكملي وري هبوك إيه غيات إبلا ما فيها أنكو ديسه هيد أبي إسان أك غارت بيها أمني خيني قرو هو بدا هنجر جرينا تقوم مال ناجي دينغ دغا في كيروكس باتي جور فام بريد إيشن مال ناجي لا تأوبيدون كان مخيساو ولا لا تجرتي جوليك كيروك أرقرافت ور أرقم متشو جركني أبوه به على فودي جرى في قارة جرو خنا درو إجا خيسا قل فتي خنا خيسا قبو دافتيسي بركس كولا تريني هرقي خيسا أرسي خيسا طولما خيسا اي روم باتيتي قمتشو سيشادورت ماليب هايوتا سيب بهيف لغان سيمباني بقر أرمو داف هايوتا سي هنگتو كوتو دادا بهيف خنا قبني قمتشو سنقودو ساني وانقاري أوبيدور أفيس نفتني أفيس أمس دبرسو قبل نوتي هايوتا خيني الراس وجين جرا الراس التقرن قلي يعني ساني ياد خيني نوفي أمن نوف ركاتشاتورن الراس إسايف نوري قمنا دا قبني قرسن سن دينا فقو وانقاري دينا جبسو رافو وانقاري قروا ونيف دوچون قمني OPDO'n abu torbatti hin amanamtu. OPDO'n bakki OPDO'n jirtullee nageenyi hin jiru. Bakka nama guyyaa tokko Tigree nyaachiftee ergatte. Bakka abbaa duulaa jiru, bakka abii jiru. Bakka Shimallis Faan jiran nageenyi hin jiru. Ansilaa uummata Oromootiif mirga gadhiisee jedhuun huccuu guuratee mata maratee irraa yaa'e an OPDO hin amanu kana booda. Uummanni Oromooleen akkas ta'uudha qaba. مرين أو بدو ولين يامتين وقصفت هنجرت خنافو أو بدون على تخران توكتشي بكيان نجيسو خرا أفانك أوي داكوفا keep my word خرا أفانك أوي كوف فرمان أورمو داك أوي أورمو نيمومت نجابت أورمون ديبتي أبسورة قبدي ديبتي موهاتشورة قبت هنگنو ديني أمتا دبافي شنتم غنك أمات آجرو خنگو لبمو موهنا يوخا انجفنو أورمو داتيني ملي خدا يوخا نيس مريد آني مت never أكسي خنمان جاء وان قنون دخيست إيقنا قد ديمون هدو بريد دودا الردي بإيه المان رمودا غافنين مقاد ورفود أفتاء ورين غافة قدخيا حمادا ناوجين أبتن اسم هندنو أون الرأين غلطو باسلينجا قد حما خيسان توري وري قد خيس ناوجين أبتن وري حلالة فلاي بوتني افتي ناوجي أولتن ورين دينك ناوجين أبتشار آجرتن هندي خيسان قالت أن الرب كيسي قال شور بعد نما علي غاريك أباتشون قويا كنا قرت أكان نمك أبو أك أورمون نجالت أك أورمون والرانف غافني قرت
gaafa ibiddi sirra bu'e qofa ibidda hamaan irra bu'e sirratti warri naa wajjin dhaabbatan hundinuu na biratti ulfina guddaadha qabdanii wajjin nu haadhisuun ja'a warreen sabrii na hawwatan warreen gaarii na addan hundi keessanuu hedduu ulfaadhaa addatti warreen filaay gootanii awwaalchirratti harkatinaa wajji awwaaltan hedduu galtoomaa silaas karaa keenyaa wanni godhan hin jirtu nu hundinuu guyyaa godaan nun beeynu guyyaa deemnu hin beeynu hagolmaan ja'a asirratti gaabiraatti deebinaa warri dhaabee Joorii fi Baqqalaa Shamsuddin Xaadhaa isaan hundaahu bagaa dhiphina keessaa karaa xiqqoorroo jetti as baatanii baga gammaddanii nutis gammanneen isin jechuu barbaadaa wanni hangammaan tanaa laayivii seenee waraabiniif haala hamaa keessaan ture kanaafi kana booda walitti deebinee wajjin ni jirraa gaba boodallee boodarra karaa OMN walitti ni dhufnaa deeqaa 5 booda jangaan beekni yooni beellama eeganii akkasii hagumaan dhaammachuu barbaadee anis maaliifin isaa tiyyaas gartee haa isin bira geessuudhaafiin ol seene hagumattiin xumuraa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.